fayyadamanii Israa'elitti fayyadamanii Ameerikaan jarri sadeen kun alqaa'iduma jibban san fudhatanii bifarraa jijjiiranii haaromsa kannanii fi jechuudha. Walii galama akkam. Maybe jaalsanyiin galuu keessattuu harki Tiraampiidhaan jiraatinii jechuudha. Yoo fageessitanii ilaaltan. I don't know marroodhaaf Tiraampi waan qopheessan beeknu jechuudha. Waa hedduu jijjiiramuu taatan akka gaarii barreeffadhaa haaya. Takka takkatti dhufuuf taa'aa jechuudha. Wanni beekte amma akkanatti wal ciniinte gaafa Joo Baayiden wali kaayamte tun hundinuu Tiraampiin adda baasuuf ta'a takka takkatti. Takka takkatti adda guuruu ta'a. Kana keessa ka warra moohuu fi warra moohamuu jira. Qumaara Sooriyatti Iraan akka malee kasaarte. Qumaara beektee Sooriyaa keessatti taphatame keessatti Raashiyaanis ni kasaarte. Beezii waraanaa tokkichisi Midilistii keessaa qabdu biyya Arabaa keessaa qabdu Sooriyaadha jechuudha. Sooriyaa keessaa qabdi. Raashiyaa durattuu irraa eeganii jechuudha. Akka biyya Arabaatii fi biyya Islaamaa keessatti beezii qaban. Afgaanistaan keessaas wanni baasaniif sanumaa jechuudha. So isiin amma too busy wanni Ukraine wajjin. Ta Ukrainis gaa eegata Sooriyaa hiikatte ta Ukrainis ni hiikatti. Maal jechuu keeti? Arkuf teessa nama. Qaalichuma kana meeshaatti kannan kana deemii harka fuudhii jaaniin jechuudha. Akkuma Tiraampi fi eenyuttaniin Abiy Ahmedii fi Hassan Sheikh Mahmud fuula guuraa wal fuudhan sanitti fuula guuraati Tiraampi fi eenyu Puutinii fi hawanniidhaatu harka wal fuudhanii jechuudha. Akka arkuf teessan akkana waliin ta'aniiti asiin Puutin taa'ee asiin Zelenskiin ta'anii araaramuuf ta'an. Sogaa wanni Tiraampiin fidee dhufuu ta'uu keessa waa hedduu hiikuu deemanni. Waa hedduu hiikuu ta'a. Qaalichi non-conventional siyaasaan isaa siyaasaa munaafiqaatii miti jechuudha. Inni beektee bika cabxeen hayaatudha. Tana keessatti gaa lubbuu namatti guraaru jechuudha. Moolaanaa Tiraampiin lubbuu sitti guraaru. Joo Baayidenii fi warri beektee siyaasaa kaanii munaafiqa jechuudha. Boruma Tiraamp dalagu dalaganii wanta garaagarummaa jirtu Riipublikaanii fi Dimokiraatii maqaa malee mataan tokko jechuudha. Mataan tokko. Waan ummataan sossoban ammoo ni qaban ideoloojii maareejinni ammoo hundi isaaniitu beektee maallaqa qabuuf dalaganii jechuudha. Walii galama akkam. Qaalichi kun ammoo siyaasaan isaa adda. Abbaan fadhii ammoo waan dimokiraat godhuu deemu xiinxalaa siyaasaa tokko keessee haroo ammoo odoo Kaamilaa Haris dhufte Kaamilaa Haris waan isin gootu already ni beekan because geopoliticsii keessatti waan foreign policy define ta'e jira. Pirezidaantiin fadhe yoo dhufe waan jijjiiruu hin dandeenye ta beekamtu jira. Tanaafuu namni siyaasaa Ameerikaa xiinxalu odoo Kaamilaa Haris dhufte ibsuu ni danda'a. Karoorri ishee qaama boodaa maali Gaaza irratti, Lubnaan irratti, Gaafa Afrikaa irratti. Tiraamp ammoo namni tokko illee shalaguu hin danda'an jechuudha. Maaliif? Inni ifiifuu beektee maali sanii nama beektee ta'ifiitiin deemu jechuudha. Yoo itti amane waan beektee addunyaan jibbitu tanaa'uu naaf taate siin jechuudha. Ban nama Noorz Kooriyaa hin dubbifnu jaanii isaan jaan dhaqee harka fuudhee jechuudha. Inumaatu naa taatee nama je'anii jechuudha. Tiraampi waan inni falguutiif ta'eetis siif guuta jechuudha. Ammoo jarri munaafiqni san simuma butuchanii jechuudha. Fadhiifiitis galmaan hin gahatanii lubbuu si guraaraatuma addunyaa tanarraa si galchanii tooftaan gaa Tiraampiidhaatii fi tooftaan Joo Baayiden tootaalii adda adda. Maalii fi rakkoolee qulfii addunyaa gubbaa jirtu tana hundaa'uu hiikuuf ta'a. Ta Israa'eliif ta Falastiinis akka taateef akkatti hiikuu ni qaba. Eegata Sooriyaa hiikatte. Wanni takkitti amma gaa takkittiin hafteef maalii oggaanne marfama Khaliijaatii fi Yahudaadhaa ha Falastiinillee gaa Gazaa akka godhan agartan. Ismaa'eel Haniyaan du'u jechuun laaftu jiran. Na khasaaraa laaftu jedheeru. Hammaas amma booda bikka deebi'an deebuu silaa bikka roorroon jirtutti falmiin hin hanqattu gaa at least Hammaasis bikka kaleen jiru. Soga marfama beektee Iraan amma Hammaas itti fayyadamtullee jiru. Hizballaan itti fayyadamtullee jiru. Siiriyaan itti fayyadamtu jirtu. Bikki takkittiin Iraaniif hafte
huutii qofa jechuudha. Soga huutiinis woma lama jechuudha. Takka huutiin ifiifuu Iraan dhifteeti Ameerikaa fudhachuu teessi Tiraampi. Takka ammoo Turaamp godhuu deemanii jechuudha. Israa'elii fi Su'uudii fi hundinuu walitti ka'anii wannummaan amma beekte marfama Khaliijaatii fi marfama Yahudaa kanarraa wanni takkitti hafteef taawwanidhaati. Because daldala kanaatu yaa'iin amma beekte Falasxiinii fi yaa'iin Hizballaatii fi yaa'iin Huutiidha nagada baharaa kana balleessiteedha. Wannummaan gaafa Afrikaatis deema harka wal fuudhaati dubbii tanarraa asi jabbar jaan dhufteef maaliif isaan wanni barbaadan wannummaan bahara diimaa kana gubbaa jiru hundinuu yaa'ii keessaa bahaadha. Maaliif yaa'ii keessaa Ameerikaan yaa'ii hundaa fixuu barbaaddi? Yaa'ii guddoo takka barbaaddi jechuudha. Yaa'iin isiin amma barbaaddu ta Raashiyaati miti, ta Chaayinaadhaati. Because American bikka hundattuu odoo seentee yaa'ii gootuuti Chaayinaan bira kuttuu jirti. Kanaafuu gaappii xiqqoo isaan lamaan jidduutti hafte kana odoo Chaayinaan amma yoo Amerikaan lola tokko akka Afghanistan seente Chaayinaa hulii bira kutte jechuudha. Already every year waan isaan ajaa'ibsu keessa wanni beektee isiin khasaaraa tiriliyoona torba deemaa jirti. Wanni isiin gibira raafun darar kattu afuri wanni isi mo trillion khud asadi wali yechuya bajanni si gafes khud afur khud ashan so gapi hiddu jira every year trillion torba liqidan budget isi guta jetti China namo amatu trillion yani bayte surplus dalaga wani dati nagada dunya hund biya dunya dibba fi wa olini بيتي لباو أول الدنيا تنقول بايوتو نجني ساني تكفان تشاينا وجين أفريقيا نكاسي آسيا نكاسي أوروبا نكاسي بيكون دين وكاسي سوغا شو داونين نمني أما بيتي ركو خيسا سينو ديم إنيو غاينو تشاينا أكا تشاينا أكا أمريكا وان بلاتي فرا بيزين تاني بيتي أبي أحمديس أدبت تقولوك أباني أركفتي سن أمالي أبي أحمديو جيجيرا مفتاق akka duraanii sanitti Somalilandini waligala utaale asmara harka fuudhuu fi achi dhaquu fi akka super powerti gaafa Afrikaa kana keessa beekte akka farda beekte lugaaman qabnetti kasi buxaalu sani akka jabbii beekte aannan quftetti buxaalaa bahee jechuudha yaama jaan kan hinjiru mabooda hinjiru amri fudhatee bulaa jechuudha yoon bulle haa hin bubbulu jechuudha tana dhibbatti isa ibsa. Akkuma Bashar Assad godhatitti isaas godhuftaan already ammaa'u hin qopheeffatini shakkaa jirra jechuudha. Ammaa'u Amerikaan daasanyii galiin turis bilaash hin dhufne jechuudha. No, it's not. It's part of the bigger picture. The bigger picture. Waan wallali walii galchan ka waliin galle hin galchan jechuudha addunyaa tanarra. Noobataa jettan mokkam wanni makka faannoodhaati fi wanni yaa'ii godhatana hundaafu Trumpiin hoggaas bahe khatta kabbaati jechuudha khatta kabbaati amma gaa nama qophaa'ee mooha jaarsi kun maal barbaadaa jee namni jaarsa kana beekee qabate waan fa'ii arkachuu danda'a jechuudha namni jaarsa kana qabanne immoo aarsaa gurguddoodhaaf of qopheessuu qaba akkana hubattan abdii guddaan qaba so Trump has demov already Russian Middle East rabate Iran bi Araba kaisabate Palestine kaisabate eenyu khana hundahu injifate Yahudatu injifate jechuudha Yahuda waan barbaadu arkatee jirti taras ga mataa isanii dhee bira khota proxy dhaan fayyadamuun salaamaas beeytee nama ergatanii Hizballah Hamas Houthi maarretu hundinuu ammaachuu waan dalee duratti fakkaatu laata cimimmuun itti aantu ta Yamanii jechuudha. Ta Sooriyaa dhumatte ta Falastiin dhumatte dhiiroo Yamanoo ta Yaman gaa waliinuu arkuu teenya. Hoggaas deebine ta beete musabiin bu'iiniitiis beekadu bakka tana nagaa buusuudhaaf. Gaafa Afrikaa kanarratti nagaa buusuudhaaf
موسى بر أمريكا بوسي هاجنوي موسى به بكسل على موه تبيك ودومن جال أس جاني بر أس أنغوز قديسي إروت تخني داني خوتي تشوي أس جالس خلا فريسان جالس ياين كم حسن شيخ محموديس يو أمري تابا مو ياي قولوا جوتنا جبلان درا ورانا ديبي سوفي تنتون هندنو أركوف تيسي ياي سوماليتيس كبانا وفتيسي نمني مبودا ياي تفو فجي غابيتي خا أولين ترابي دايسان إيغتي يتشوي دبين بروكسي دالي لابت وان برادي سا إيفن القايدانو أمريكا براد ديبو تيسي الشباب بانانو بكيسان ببا فتاني ببا وطان الله أكبر هند دوبا بس ما مي جراج ودا مبود ربي سنياغاتو الله أكبر نما جوغا دغيسن أتش دوبا بس ما مي جرابيخا الله أكبر دوغا جرتو دبي جبدو أسديم هاي وني براتو مالتو جيجيرما وغاينه غرمو سوماليا إليترياتي في إيجيبتي دا ديغمتي يچو ديغمتي مصرينيس غاف أفريقيا رابو هفتيش غاف أفريقيا را هوكرا سنكي ساني باتي أبيين ترات أما إيسا دكيها كفولوتا چيني تيانو كايرو غبتي شبو ميديا مال جيجا أبيين لغا هيدا أبيا سنيسي مرمر غبا سنيسي كايرو دكي ملتي سوتا نوبت تبوكو جران akkuma Ankaraa dhaqee walii galatti bishaan kanaanis yaa'ii taphachuun hin jirtu maallaqa faluun kannaniif Tooma Tiraampiin ammaan dura jalqabe sanii deebuu ta'a biliyoon 5 ni kannaniif bishaan san irraa bitanii jechuudha maqaa akka Itoophiyaatti wulii bishaan san bishaan UN dhaatu doyonni irra gaarii Itoophiyaan ifaanii harkatti Masriin bishaan ni harkatti bishaan kana ka eegu ammoo gaarantoorri Ameerikaa fi Awurooppaan Yuuniyen waliigaltee Itoophiyaan keessaa bahuu dhiisaa pirezidaantiin Itoophiyaa khatti aanu illee jijjiiruu hin dandeenye akka waliigaltee beetee Kaam Deevid Ijiptii fi Yahudaan bare Kaam Deeviditti rikaa wal godhanii jechuudha eega guyyaa sadii Ijiptiin garagaltee Yahudatti ilaaluu hin dandeenye Yahudaanis Ijiptii ilaaluu hin dandeenye akkasitti dubbii fixanii jechuudha waliigaltee akka beetee Anwaar Saadaatii fi إنشاء تخصدنا ترسان خيودا دا وجبوا لسانتي أبي أحمد چني لما فادا السيسي وجي ساركا والفوديتي ودون أشتي سيرات نمتي يچوي والوتاجرا واناس ديمو يچوي already بلمني كابا مجرا أجندا بيتي بشارتي مصر الأفيرتي جرتي تونتانا namni tana hunda keessatti khasaaruuf eenyu ogaanne Masriis waan guddoo kasi kasaartuun qabdu maaliif ogaanne bishaan ni harkatti yaa'ii Somaaliyaa keessa harka baafatti Itoophiyaa wajjin waliinumaatu walii daldalanii jechuudha hedduu fuul kana jaalatti wanni Masriin Itoophiyaan beetee baaqelaa olfiitii fi Masriinis jarriin waa daldalattuu kaanii jechuudha dubbii bishaanii fixatanii walii galanii daldala keessa seenuu ta'an so Masriinis gandee fiddeebuuf teessi gaafa Afrikaa keessaanii baati wanni bishaaniitis gaafa Tiraampii kana hiikkatti jechuudha as ogaa deebine namni gaa Tiraampiin dhufuu kanatti biitii lama cimumuu jajjabduu isaan hafata biitii takka Yamanii jechuudha biitii takka ammaas Eritiriyaan already qopheessaa jiraniif Isaayyaas Afwerqiidha asumaanuu haa biyyee sirraa salphisuu jennaan jechuudha geemiin inni beetee gaafa Afrikaa gubbatti taphachaa bahe hundinuu amma achi no more game overiin inni beetee gaafatti yoo Dabratsiyoon hin jee amma game overiidha jechuudha no amma achi Eritiriyaa lammada beetee Suudaan keessatti rabshaa goosiftu Itoophiyaa waliin fixxu no inninis fiigeetuma galuu ta'a wanitti Raashetti Bashaar Asaadiif inni